mishikii jabaa qunne. Naadha sale. Mishikii jabaa qunne akkasuma darajaatti jara dhageeffadhaa. Namni 500 kun dhageeffadhaa dhugaa rabbi. Saaruu kan nuti mishikii qonne gadi dhiisuuf deemaa jirra wallahi. Daqiiqaa muraasa booda karaa saatalaayitiitiin waraana keenya banuuf deemna dhugaa rabbi. Angaruu isin kabajeetiin garsiisan keessaa bu'ee agachii bu'ee liivitti hin deebine argitanii kana barbaadu jirtu. Wallahi haadha faatee dhaggeeffadhu namni dhiisi juuqunni soba warabbal kaaba amma mana isiin gabbaatee si arrabsitu kana dhiisin jaanii laalachi deemanii argite reefu immoo siin dhiisi haadha faatee ati nu kabajjaa jedhan isiin maaliif dhiisin jenneen deemanii. Ila kadoo maaliif jenneen beekaa haadha faatee bitisiin fotootee intala guyyaa agartee ji'a 7-8 dura miidiyaa kanarraa agarre haadha faatee kabajaa maalummaa isii waan hin beeynuuf dhiisi jenneen amma eega. Liti gartee intini fidhaa jedhanii biyya keenyatti waan nyaata jalaa akka isa arraabdu godhuuf hin deemne dhugaa rabbi dhiisii jenneeni diddeerti durattis yeroo kabajaan namni hagasii dhageeffatu intaloon akka utuu jedhaa turte dhageeffataa turre amma nuti kaanee jirra akka waraanaatti gaafa waraana banne immoo icciitii akka lukkuun gartee qottee kila lafa jala yaaftu kanatti yaafna hin dhiifne warra waa hubsanii bar warra du'a boollaa baasanii deemi jettanii keessan na barreessaa kun keessan na barreessaa deemi jennaan afaan kiyya qabadhee deeme isin kabajee jechuudha. Kadir na barreessaa ture naafiin keessan na barreessaa turte isin kabajee deeme usmeen deemi naan jedhe isin kabajee deeme argitanii isin kabajee deeme jechuudha argitanii kun bira azaanaaranii. Intalo xirooftuu ajooftuu jechuudha shaadaan isii sa'a 24 leenca ta'e jechuudha shaadaan isii sa'a 24 leenca ta'e jechuudha galabbatamtu akkaataa itti nama arrabsan narraa baradhu anchi ziqqaa camkuulloo jechuudha intala haati barandaa jalaa fuutee galteen jechuudha boontu jimmaa jechuun jimma shamarran jimmaa jechuun warqii dahaba kole jazbaa ajaayaa xiraayaa jechuudha argitee ana maqaa kan koo na kaasuudhaaf torba udu'achuu qabdi yaa saba koo yaa oromooti yaa isin kabaje koot abbaa wannoodha koo ol gal abbaa biyya koo ol gal si fa'aa miti dhiisinaan hin jedhina. Waan naan jettan bichaa naan jedha achiin gara kaan jechuudha qinxirii boontu jimmata keessa gadheerattee deemtu san anatu keessa harkisee baasa. Zaasee over game fixadhee jira. Waan ofii koo maal jetta? Situ na baasee miti? Eessa? As keessa mana cufii deem jettanii na baastanii miti? Mee dhaabbadhu kaanii natti silolan banii ni jedha dhaabbadhu qabbana. Isintu na baasee miti jedha. Waan qaqqabbanuu itti dhugi ilaal. Dhaggeeffadhu. No, isintu na baasisa. Kunumaan qabu war maal taasisaa arfaate? Ishi mee amma kuulloota naan tabbuna guuruuf dhatte tanaan maal haa jedhu. Isa haasaa madhiisa ati guddadhu haasaa maal. Maadhiis na jetta abbaa biyyaa. Maadhiis na jetta. Deemi gira dhaqee ana bira tartee moollaayitiin arrabsaarti bar ana bira tartee ijoollee giiftii kooyinii naa kennan arrabsaarti bar hayi. Maal abbaa biyyaati kooyinii naa kennuu hin dandeessu bar ana bira tartee moollaayitiin arrabsitii bar ndee. Ana bira tartee ijoollee giiftii naa kennan arrabsaa jirti bar hay intaloo jechuudha shahaadaan isii abaaboo ta'e maal taatan gaas maal rabbii jedhaati ani mee giiftii isii kennaa turan Iliyaas isii dhungataa ture Maarqoos isiif kennaa ture waa takka mee dubbadhee ijoollee kanneen irra kaadhee hay maal taatan jedhan rabbii jedhaati hay ammaa dhiisin maal inni mee moollaayiti maal goote jennaan isii moollaayitiin arrabsiti maal goote moollaayiti kooyinii naa kennite argite waan naa kenniteefis naa kennite moollaayiti jaalattee jibbitee foon kiyya dhiiga kiyya arsiidhaa jechuudha argite gaarbeejja jechuudha intaloo ba'allaa jiran ani waan dubbadhu waan dhiisu wallaala narraa dhoggaa ara narraa dhoggaa ara narraa dhoggaa ani jimbiilfadheetti dhiibaa narraa dhoggaa.
Namni kadhatee si buuse illee nuyi namni kadhatee nama kuma tokko dhibba torba warra si buuse si amma gaafa lolli banamu kana yau akkuma beekamu Muhammadoo biyya Arabaa kana nuti gaafa lolli banamu gartee gurri halkan waan caqasaa bula lolli eessaa banamaa eessarraa saaruufni dhukamaa osoo jennu saaruufa kana fiddanii dhuftanii waggaa 13 jetti bara heerumee hiikame jetti bara heerumee hiikame jetti bara intala afaan irra oofanii hudduu irra oofanii jechuudha Adami dararini intala jechuudha hanga gurraatti salamtee baate bar intala hanga gurraatti salamtee baate boontuu jimmaa jechuun intala hanga gurraatti salamtee baate bar habiibti tiya maal taate aniin adda badhee mana abbaa haadha kiyyaa jira bar si jechuun jechuudha ziqqaa caamii jechuudha bar abbaan manaa maaf gassidiise bar waan kana laaluu qabda bar anjaarsi kiyyaa na fuudhee ganaa kalijinnatee ganaa kashaarmuxinnatee ganna dhiise hay maaf gassidiise hanga eessaas isalee gassidiise bar kana laaluu qabda bar ziqqaa caam zarabiis jechuudha intaloo barandaa irraa argamte jechuudha argitee barandaa irraa si baasan jechuudha barandaa keessaa si fuudhan warri ammoo jala san deemtanii kolfitan jechuudha warri jala san deemtanii kolfitan rispeektii isinii qaba an ijoolleen isin beeku kaawwaleetti dhiisaa rakkoon qabu sookee warri ammoo na dhiyaattan jechuudha sabriinaa jaaladha isin kabaja koomentii keessan jala san deemtanii kolfitan argu jira kan isiniin jechuun kan koo kabajaadhaan waamicha isiniif godhe kabajaadhaan waamicha kana isiniif godhe jala san teettanii jechuudha warri kolfaa jirtan isin argutti hin jiraanin kabajaa keessantu dursa waa hundaa jechuudhaaf jechuudha intaloo ammoo qinxiraamii tana jechuudha argitanii intaloo abbaan gate jechuudha intaloo dhiirsi gate jarana dubartiin bar gaafa dhiirsi gate gaafa abbaa manaatiin adda baate jireenya fixattee bar durbummaa eessaa fuutin jedha bar namichi nu hanga gurraatitti dhadha'ee jog godhee keessaa waa dhabee gabbaase intaloo namichi hanga gurraatitti dhibee waa injetti boontu hay yeroo wal taate argite wallahi maal taate sila boontuun nagayaa mi jenna jette isiin ammoo jedhuftee tuna maay boontu kottu waa nyaanna misaa yeroo makamuu ni kadhanna jette galgalli geennaan duruu shintibeetitti uf darbite ittanuu eegalte jette galgalli geennaan shintibeetitti uf darbite ittanuu eegalte jette hay maali sila maal taateen jedheen an maal taatee jennaan namichi duraanitu ol dha'ee gadha'ee hifatee gatee argite wallahi namichi duraanitu ol dha'ee gadha'ee hifatee gatee hay ishii mee maal goona gaayis mee mucayyoon isii waliin mana keessa turte sun eessa jirta koottu mee sareetiya koottu mee dubbii nuu kenni sareetiya koottu koo hiccichi nuu kenni lafeetiya koottu barbaadamta mana haadha faateetitti manfasiin haadha faatee si waameera haaleluyyaa koottu seeni Hallelujah. Manfasiin siyaame. Waan ofii. mana haadha faateetti si waame sareetiya akkam jirti Akka maal taphannaas. Bullooti maal tacha si geesse rabbii keetii jedhi. Maaluma tacha si yaade bullooki. akkami wanni shintibeetii keessa sukkumataa bulti jette sun dhugamaa sadi Marrasaa dhugaatuma si gee bullooti maaluma tacha si geesse. ሃሌሉያ ilmaan waaqayyo ውድ የተከበራችሁ ውድ የቁንጥሮ ልጆች እንደ ሙጤ አላችሁ እንደ ሰበር ዜና ኢማን Hoggana gorilla baga dhufte waraanni tasgabbaa'e ኡስሚሻ በገረጋን ዱፍተ ሱሌ ቆይ አመ ደጌፈዳ ኢማን ደጌፈዱ አሞዋን Maali na yaan maal laan jechuu heddu. dhaggeeffadhu imaan waan wanti siyaamteef eenyu haati faatee siyaamteef lafa nuufaayi sanboode jechuudha. Ati maal balbala ishee afoo jirtaa mi ati maan deemi ilaalime waan achi keessa jiru.
Eessa akka buldeematti laata? Si Amma haadha amma taate dhaggeeffadha. Adama quba jala kenna moo waan quba moo kiyaaraa siin jiru jira laalla wanni akkasii haa jiru. Husme. Doktor Qoy Husme. Munira. Abeet abeet. Obsime. Sultaan calcee taa'u jiraati waan dhiiraa waan dhalaa La tokkoffaa irratti dhaggeeffadha. Ofiin takka jiru yoo dhugaa dubbanne dhaggeeffadha. Dubbii keessan kana No, yaadni muri shamarran. kadisa. Isaan tu asii kan buuse baraanaa akkamitti ifadhee laali hin jiraa Qoy miti. dhaggeeffadha. Laala amma Maahi haadha faatee nuti buuse kadhannee ajaja keenya fudhattee buute wallahi isuma dhugaa. Ila dhaggeeffadha. Isin amma mana baratee ajandaan rabsi kun jirti. dhaabbatuun qabu. Lammaffaa irra Muniira yoo akka tasaa jaarsummaan ka deemtu taate Muniira illee dafee keessaa biloo. Dubbiin kun dhaabbachuu hin qabnu. Maaliif waraanni addunyaa sadaffaan ka'uu qaba. Tokkoffaa irratti Ijoollee yoo dhugaa kan isinitti of dubbatu taate kenneera dhaggeeffadha. kuma usmee laal isinitti of kenneera an. Aboo inni dubbataa faatee isinillee dhaggeeffadha waan takka isinii himate. Tokkoffaa irratti jara kenna namni keenya walirra dhaabbatuun wal kabajuun nama keenya qaqqabuun kun baay'ee nama miidhee jira yoo dhugaa dubbanne maal yoo jette amma haadhuma faatetti yoo waan gara gandaattis yoo ta'e xiqqoo nutti taana jennee haadha faatee qabnee buunani garuu immoo agartanii jirtanii jaarsummaa san keessatti illee namni fincilee ba'ee boontudha waan kana dhaabuun barbaanne maaliif yoo jette isii nama sadaqaan irraa citee jira namni waa kennuuf hin jiru baay'izawwee giiftarallee qaba waan ta'e namni kamuyyuu beekaa sadaqaan gara naayyachi deemuuf kuni narraa cita jettee waan kana gadi baatee iyyaa jirti. Siigale nuti sadaqaa nama kamirraayyuu kutuun barbaanne alhamdulillah rabbil alamin nama kennallee rabbi itti kennee kennaa jiraami haa kennan rakkoo miti siigale. Lammaffaa irratti ammoo warri jaarsummaa deemtan jechuudha. Jaarsummaa nama boodatti ilaalamu jiru. Maali yoo jette kabajaa guddaa gooneetini waan sana achirratti hirmaachifnee boontu waan kana dhaabbadhu jenneeni isillee dhaabbadhu jenneen haadha faatellee. Nu lachuuyyuu akka intala Oromoo takkatti ilaala jenneeni finnee garuu immoo isiin waan kana guutuu cabsitee achitti jaarsolee san guutuutti tuffattee isiniin arraba jalqabde. Isii wanni maraachaa jiru waan biraati jira kenna argitanii jirtan isin guutuun giiftii xiqqoo isii dhufee qeerroon puush godha jennaanin iyyitee isiniin maraatte. Mucaa yoo jaalalli irraa qabee jedhe mucaa yoo jaalachuu baate namni baay'izawwee dhageeffadhu. Namni tokko amma isii gaafa walaasan inni barbaade jaalate kenneefi barbaade akka hammaama godhatee itti fincaa'uuf kenneefi ture. Dhiisee jiraami amma dhiisee inni gara biraa kennuu galaani wanni isii miira keessa galchee gulufsiisee jaarsummaa san guutuu nama kabajuu san guutuu dheettee sartee hin qabdu. Wallaahi haati faatee sababa kiyyaa fi sababa saadiqee cuftee malee mana kana cufuu hin barbaadu. Siigalee maaliif nullee waan kana dhaabbii jenneen an takkaa namaan dhaabbadhu hin jenneen siigalee ilma namaa kanaanii. Sijjammarii namni bakka geetti walirra taa'uu daanuu barbaadan ajandaa namni barbaade salee wal ajjeese maafi mushkila na biratti. Garuu immoo kana guutuu itti himnee naani dhaga'uu diddee isiniin deemtee mana banattee caffaraa artee ammallee argitanii jirtan jechuudha isin guutuu haadha faatee dhaabe nanaatti faatee galatoomi waan kana dhaabe isin jennee nu dhageettee fudhachuu keetiif galatoomi garuu amma bakka dhugaan jirtu agarra jirra waan ta'eef muluu bamuluu dhageeffadha warroonni ajandaa akkasuma dumsi goorillaanii jirtaniimi bakka jirtanii mana banadhaatii ka barbaadan jechuun qunxurroo akkatti afaan wal kaayati isfaarmii kana warri ofirraa dhooytanillee gadi naqinaa bakka biraatti fidda afaan